Haleellaa diroonii dhiyeenya kana Affaaritti raawwatameef Jibuutiin amanuun himame. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaam oduu keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa qabanneesniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan sinafeera. Hidhattoonni duraanii 17,400 ol hawaasatti makamuun himame. Baatiiwwan ja'an darbanitti hidhattoota duraanii 17,400 ol leenjii haaromsaa fudhachuun hawaasatti akka makaman taasifamuu Komishiiniin Haaromsa Biyyaalessaa beeksise. Komishiinichi raawwii karoora baatiiwwan ja'a darbanii bara baajataa 2017 magaalaa Bishooftuutti qorateera. Komishiinichi hidhattoota duraanii hiikkachiisuu, hawaasatti makuu deebisanii dandamachiisuu, qabeenya walitti qabuu fi bulchiinsa loojistiksii fi ijaarsa dandeettii dhaabbatummaa ilaalchisuun raawwii ture irratti ibsa bal'aan mari'ateera. Baatiiwwan jalqaba bara baajataa kana boqonnaa qophii xumuruun gara hojiitti kan gale komishiinichi giddugaloota haaromsaa 10 naannolee Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa fi Affaaritti hidhattoota duraanii 17,400 ol adeemsa haaromsaa darbuun hawaasatti akka makaman taasifamuun ibseera. Fuulduratti muuxannoowwan gaggaarii babal'isuu fi rakkoolee mudatan sirreessuun hojiilee haaromsaa bu'aa qabeessa geggeeffamu akka qaban akeekuu ragaan komishiinaricharraa argame ni agarsiisa. Paartiin Yuunaayitid Raashaa hariiroo Itoophiyaa fi Raashaa cimsuuf murannoo qabaachuu ibse. Paartiin Yuunaayitid Raashaa hariiroo Itoophiyaa fi Raashaan qaban caalmatti cimsuuf muuxannoo qabaachuu miseensi biiroo mana maree ol aanaa paartii Yuunaayitid Raashaa seeneetara Raashaa fi itti gaafatamaa itti aanaan dhimmoota alaa seeneetarichaam Andiree Kilimoov dubbateera. Andiree Kilimoov ibsa kenneen magaalaa Finfinneetti bakkeewwan hawwata turizimii fi hojiilee misoomaa garaagaraa daawwachuun ibsuun magaalattiitti jijjiirama akka jirus kaaseera. Magaalaa kana keessatti bu'uuraaleen misoomaa dhaabbileen tajaajila kennanii fi bakkeewwan hawwata turizimii sadarkaa idil-addunyaatti ni argama jechuunis dubbate. Itoophiyaa fi Raashaan michummaa waggoottan 126 galmeessisee qabaachuu eeruun hariiroo gamlamee dameelee siyaasaa, diinagdee fi dhimmoota idil-addunyaa irratti qaban cimsanii hojjechuuf itti fufna jedhan. Biyyoonni lameen hariiroo paartii fi paartii mootummaa fi mootummaa akkasumas uummataa fi uummataa cimsuun paartii isaanii muuxannoo qabaachuus mirkaneessaniiru. Gaafii karra galaanaa Itoophiyaa cimsuu yaa'ii gamtaa Afrikaa carraa gaarii ta'uun akeeke. Gaafii karra galaanaa Itoophiyaa cimsuuf yaa'iin gamtaa Afrikaa carraa gaarii ta'uu hayyoonni dubbatan. Hayyoonni turtii miidiyaa waliin taasisan akka jedhanitti yaa'ichi carraa gaarii fiduu fayyadamuun faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Ajandaalee ijoo gamtichaatti dabalataan Itoophiyaan karra galaanaa argachuu fi fedhii waloo misoomsuu fi haqa qabeessaa ajandaa taasifachuun akka barbaachisu barsiisaan saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa Yuunivarsiitii Waachaamoo Mulu'aalam Hayilamaariyaam himan. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaan saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa Darajjee Fiqireen gama isaaniitiin sochii fi fedhii karra galaanaa argachuu Itoophiyaa cimsuuf yaa'iin gamtichaa carraa gaarii ta'uu hubachiisaniiru. Waloon guddachuu duudhaa gamtichaa ta'uu kan yaadachiisan yommuu ta'u imala karra galaanaa argachuu Itoophiyaa dhimma ajandaa Afrikaa taasisuun akka barbaachisus ibsaniiru. Dhimmoota biyyoota Afrikaa garaagaraam akka xiinxallanitti dippiloomaasii damee hedduu hordofuu fi mariiwwan cimaa taasisuun akka barbaachisus hayyoonni kunneen dubbataniiru. Affaaritti namoonni sababa kirkira lafaan buqqa'an iddoo itti buqqa'an balaa waan qabuuf gara iddoo biraatti dabarfamuuf jedhame. Naannoo Affaaritti namoonni dhiyeenya kana sababa kirkira lafaatiin buqqa'an iddoon itti buqqa'an bakka balaa guddaa qabu jedhamuu hordofee namoonni achitti qubatan gara bakka haaraa aanaa Anibaaraatti qophaa'etti akka geeffaman murtaa'eera. Waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Oochaa qindeessitoota kilaastara IASC fi michoota waliin ta'uun gabaasa haaraa baaseen ogeeyyii Yuunivarsiitii Samaraa fi Yuunivarsiitii Finfinnee bakkeewwan jalqaba qubannaa fi qophaa'an naannowwan balaadhaaf saaxilaman ta'uu isaanii mirkaneessaniiru jedhame. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti bakkeewwan kunneen hojii irra kan haqaman yommuu ta'u namoonni baqatan gara bakka nageenya qabuutti akka jijjiiramanis kaasaniiru. Kilaastarri qindoomina kaampii fi bulchiinsa kaampii CCCM eenyummaa hawaasaa fi lafa jiru irratti hundaa'uudhaan tarsiimoo deebii kennuu wixineessee jira jechuun barbaachisaa isaa dubbataniiru. Itti dabaluudhaan gareen deebii naannoo irratti hundaa'e bobbaasuuf karoorri hojjetamaa jira. Kunis jalqaba irratti furmaata itti fufaa ta'e kennuudhaan naannoo waliigalaa keessatti tajaajila barbaachisoo ta'aniif iddoowwan mijatoo ta'an adda baasuudha jedhaniiru.
Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa WHO gabaasa isaa amajjii 31 bara 2025 maxxanse keessatti namoota naannoo balaa guddaa qaban irraa buqqa'an bakka biraatti jijjiiruun adeemsa irra jiraachuu mirkaneesseera. Dhaabbatichi giddugala hojii hatattamaa Biiroo Fayyaa Naannoo Affaarii fi dawmeewwan iddoowwan kanneenitti taasifaman wabeeffachuudhaan akka gabaasetti iddoowwan boqottootaa kunneen biyya keessa yeroo ammaa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e 6,229 fi dubartoota ulfaa fi harma hoosisan 1,575 akkasumas namoota dhuunfaa 54,000 fi 636 maatii waliigalatti 9,106 keessummeesseera jechuun gabaaseera. Naannoon kun weerara kooleeraa, ho'a qaamaa fi busaa dabalatee akkasumas hanqina nyaataaf saaxilamaadha jechuun gabaasa kana keessatti eeranii kaampii buqqaatotaa kana naannoo kooleeraan miidhametti kan argamudha jedhan. Kirkirri lafaa naannolee Affaar, Oromiyaa fi Amaaraa keessatti maatii buqqisuu fi itti fufee jira. Muddee 21 irraa eegalee kirkirri lafaa 232 kan galmaa'e yommuu ta'u inni cimaan guddinaan Reektar iskeelii 5.7 gaheera. Haa ta'u malee kirkirri lafaa kun dhiheenya kana gadi bu'us agarsiisa jedhameera. Akka gabaasa kanaatti tibbana baheen namoonni dhuunfaa 55,000 ol ta'an bakka qubannaa yeroof seenanii kan jiran ta'uu himanii godina Gaabii jedhamu keessatti aanaa Dulaasaa fi Awaash Fantaalleetti kirkira lafaa irra deddeebiin mudateen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gargaarsa namoomaa eeggachaa jiru jedhan. Buqqa'insi kun namoota 10,000 naannoo Amhaaraa godina Shawaa Kaabaa kan Affaar waliin wal daangessuu fi namoota 20,000 naannoo Oromiyaa keessatti miidhamanis ni dabalata. Kuufamni mallaqa baankii daldala Itoophiyaa birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 3 gahuun ibsame. Kuufamni mallaqa baankii daldala Itoophiyaa birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 3 gahuu baankichi beeksise. Baankiin daldala Itoophiyaa raawwii walakkaa waggaa bara 2017 gamaggamee ifa godhe. Kuufamni mallaqa baankii daldala Itoophiyaa birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 3 caalu pirezidaantiin baankichaa Abbee Saanoo eeran. Milkaa'ina argame kanaafis warra qooda qaban hunda galateeffachuun sharafa alaa daran maddisiisuuf xiyyeeffannaan hojjechaa akka jiran dubbatan. Hundaa ol kenna tajaajila maamilootaa fi dijitaalaa ta'uun xiyyeeffachuudhaan kennamee hojjetamuu akka qabu obbo Abbee Saanoon hubachiisaniiru. Korri aadaa fi aartii Oromoo Yuunivarsiitii Ambootti taa'amaa jira. Korri aadaa fi aartii Oromoo walta'iinsa Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo fi Yuunivarsiitii Ambootiin geggeeffamaa jira. Kora yeroo sadaffaaf geggeeffamaa jiru kanarratti hayyoonni, aartistoonni, keessummoonni garaagaraatis argamaniiru. Pirezidaantiin itti aanaa Yuunivarsiitii Amboo Dr. Salamoon Maashoo Yuunivarsiitichi hojii baruu fi barsiisuun dabalataan seenaa fi aadaa uummata Oromoo barreessuun dhalootatti akka darbuuf xiyyeeffannoon kan hojjetaa jira ta'uu himan. Duudhaa fi aadaan uummata Oromoo afoolaan dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe malee dhiibbaa sirnoota darbaniitiin barreeffamaan kaa'uun hin turre kan furuuf ammoo Yuunivarsiitiin Amboo adda durummaan Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo waliin ta'uun kan hojjetu ta'uu himaniiru. Daayirektarri ol aanaan Inistituutii Qorannoo Oromoo Dr. Dirribaa Tarrafaa Inistituutichi hojiilee aadaa, aartii fi Oromoo irratti xiyyeeffatan kitaabota 78 maxxansiisuu himaniiru. Aadaa fi duudhaa bal'aa uummanni Oromoo qaburraa ka'uun hojiin hojjetame garuu xiqqaa akka ta'es dubbataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas afaan, aartii, aadaa fi duudhaan Oromoo akka dagaaguuf mul'atuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu eeraniiru. Manni marii bulchiinsi yeroo Tigraay hundeesse hunda hammataa miti jedhame. Manni marii bulchiinsi yeroo Tigraay guyyaa kaleessaa hundeesse diyaaspooraa fi gareetii kan nageenyaaf of keessatti hin hammanne jedhameera. Manni marii bulchiinsa yeroo Tigraay hundeeffamuu hordofee obbo Mogos Taaffasaa walitti qaba mana marichaa fi pirezidaantii paartii birmadummaa Tigraay Dajan Maazgaboom itti aanaa ta'uun filatamaniiru. Manni marii bulchiinsa yeroo hundeesse kun waldaalee siivilii, paartilee siyaasaa, diyaaspooraa fi miseensota tika nageenyaa kan of keessatti akka hammatu ibsamee ture. Haa ta'u malee miseensonni paartii humna tika nageenyaa Saalsaayii Wayyaanee fi miseensonni diyaaspooraa mana marichaa keessatti hin hirmaanne ta'uu televezyiiniin Tigraay gabaaseera. Qaamoleen kunneen hirmaannaa akka taasisan bulchiinsi yeroo waamicha taasisuun biiroon kominikeeshinichaa ibseera. Pirezidaantiin naannichaa Geetaachoo Raddaan sirna hundeessuu kanarratti haasaa taasisaniin manni marichaa hojimaata biiroolee bulchiinsa yeroo kan hordofuu fi kan deeggaru yommuu ta'u yeroo barbaadametti ammoo murtee kana kan dabarsu ta'us himeera. Garaagarummaa gidduu keenya jiru akka safuutti osoo hin taane wanta barametti ilaaluun
Garaagarummaa osoo hin taane wanta nu tokkummeessu irratti lubbuun jiraachuu keenya kan mirkaneessan irratti hojjechuu qabna jechuun Geetaachoo Raddaa dabalaniiru. Pirezidaantiin naannichaa karoora ji'a 6 bulchiinsa yeroo mana marichaatiif dhiyeessuun gamaggamsiiseera. Hojiin buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisuun dhimma dursii kennamuuf ta'uu kan ibsan ta'uu kaayyoon kana dhugoomsuuf gargaarsi hunda akka barbaachisu pirezidaantichi ifoomseera. Karoorri ji'a 6 bulchiinsi yeroo dhiheesse sagalee mormii tokko malee sagalee of qusannaa 8 raggaasifamu odeeffannoon televezyiinii Tigraay irraa argame ni mul'isa. Paartiin naannichatti socho'u Saalsaay Wayyaanee jedhamu mana marii bulchiinsa yeroo hundeessuuf jiru irratti akka hin hirmaanne amajjii 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ifoomsee ture. Paartichi koree mana marichaa hundeessuuf filatame akkaataa dambii ittiin bulmaataa kan hin hordofnee fi akkaataa bulchiinsa yerootiif mijatuuf qindeeffamuu eeruun mana marichaa keessatti akka hin hirmaanne ifoomsee ture. Haleellaa diroonii mootummaan Jibuutii daangaa Itoophiyaatti raawwateen lubbuun namoota 8 darbuu kaan madaa'uu jiraattonni himaniiru. Haleellaan kun torbaan darbee kamisa galgala yommuu ta'u haleellaa kanaan daa'imni tokko ajjeefamuu jiraattonni mirkaneessaniiru. Jiraattonni haleellaan kun gama Itoophiyaa naannoo Affaar keessa raawwatamuu himanii mootummaan Jibuutii immoo daangaa biyya isaa keessaan kan raawwadhe jechuun dubbateera. Dhimma kanarratti hanga ammaatti gama mootummaa Itoophiyaatti wanti ibsame jiraachuu baatullee jiraattonni kanneen ajjeefaman namoota nagahaa jedhanis mootummaan Jibuutii immoo shororkeessitoota jechuun dubbateera. Jiraattonni haleellaan kun naannoo Affaar godina tokko aanaa Elda'ar ganda Siyaaroo akka raawwatame himaniiru. Bakki kun daangaa Jibuutii fi dhihoo kan ta'e yommuu ta'u namoota nagahaa ajjeefamaniin ala namoonni 6 biroo haalaan madaa'anii hospitaala Duubtii jedhamu seenuun jiraataan himeera. Mootummaan Jibuutii gama isaatiin haleellaan kun kan raawwadhe daangaa kiyya keessa jechuun miidiyaalee biyya keessaatiif ibsa kenneera. Associated Press akka dubbatetti ministeerri ittisaa Jibuutii eeruun haleellichi daangaarraa kiiloomeetira 6 fagaatee bakka Adoortaa jedhamutti kan raawwate ta'uu himaniiru. Ministeerri ittisaa Jibuutii haleellaa diroonii geggeesse jedhe kanaan shororkeessitoota 8 ajjeesuus gabaaseera. Itti dabaluunis haleellaan kun yeroo raawwate lammiileen nagahaa irratti miidhaan qaqqabuu amane haa ta'u malee hangam akka ta'e dubbachuurraa of qusate. Ta'us qorannoo nan taasisa jechuun Associated Press gabaasisaa keessatti deebise. Haleellaa kana ilaalchisuun jiraataan achi dubbatan haleellaan kun kamisaa fi jimaataa walitti aansuudhaan itti fufeera. Jalqaba kamisa barii namoota 3 kan ajjeesan yommuu ta'u achi booda jimaataa ganama awwaalchaaf walitti qabaman irratti haleellaa raawwatameen namoonni 5 kan biroo du'aniiru jedhan. Muddamni kun namoonni miidhaman 6 biroo hospitaala Dubtiitti akka geeffamaniifis ta'eera. Kanneen du'an keessaa dubartii tokko, daa'ima tokkoo fi dhiirotni 6 keessa jiraachuu himanii hospitaalli Dubtii kan seenan keessaa immoo 4 dubartoota yommuu ta'an 2 immoo daa'immani. Mootummaan Jibuutii haleellaa kana raawwachuu isaaf ragaa maal qabdu jedhamanii kan gaafatan namni himan deebii kanaanis tokkoffaa mootummaan keenya lammiilee isaanii irratti haleellaa raawwata jennee hin amannu. Lammaffaa immoo mootummaan Jibuutii Affaarota Jibuutii Firuud jedhamaa jiru waan yaadeef akka raawwate dhageenyeerra jechuun deebisaniiru. Gorsaa pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Giilee kan ta'an Aleksis Mohammad hidhattoonni haleellaa irratti raawwanne hidhattoota Firuud jedhamanidha jedheera. Mootummaan Jibuutii hidhattoota adda waraanaa tokkummaa fi dimokiraasii Firuud jedhamanii of waaman kan tarree shororkeessaa jala naqeera. Hidhattoonni kun kan dura badii raawwateef mootummaa Jibuutii isaan himateera. Onkololeessa bara 2022 buufata waraanaa Jibuutii gaaraabtii isaan irratti raawwateen loltoonni 7 yoo ajjeefaman 6 immoo ukkaanfamanii fudhatamaniiru. Badii kana hidhattoota kanatu raawwate jechuun mootummaan Jibuutii isaan himate. Loltoonni ukkaanfamanii fudhataman yeroo muraasa booda gadhiifamuus gabaafameera. Hidhattoonni kun hawaasa Affaar kaaba Jibuutii argaman keessaa kan of ijaaran yommuu ta'u bara 1991 mootummaa Jibuutii irraa fincila banuu gabaasni Associated Press kun himeera. Kaayyoon isaaniis fedha hawaasa isaanii tiksuuf akka hundaa'anis himaniiru. Boodarra garuu garichi kun kan adda citeedha. Qindoomina paartilee pirezidaantii Jibuutii tumsan 4 keessaa tokko Firuud ta'us damee waraanaa Firuud jedhamu garuu haleellaa itti fufuu gabaasuu Associated Press ibseera. Jibuutiin biyya xiqqoo baha Afrikaatti argamtu yommuu taatu biyyoota Afrikaa fi giddugala bahaa rakkoo nageenyaa qabaniif dhihoo ta'uu fi ofii immoo hamma tokko tasgabbooftuu ta'uun ishee biyyoonni jajjaboon buufata waraanaa isaanii akka keessatti hundeessanis sababa ta'eera. BBCtu gabaase. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qindeessine kan hangammaatti dhaggeeffattanidha waan waliin turtaniif galatoomaa.